Ashamaa harka fuunee jirra jirtuu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Boontuu chaanaal jalatti argamtaa hundi keessaniyyuu baga jiraattanii baga wana geessanii egaa guyyaadha shallalaa dhufne mana Boontuu keessatti fataa jechuu dhufne mee akkam egaa baga jiraattanii hundi keessaniyyuu baay'ee isin jaallanna isin kabajnaa Boontuudhaa fi baga monii taate jechuu dhufne akka kiyyatti dhugaa Boontuun baay'ee ana qofas miti kunoo asitti kan nu biratti argamanu abbaa Hamzaa fayya abbaa Hamzaa wajjiniin dhufne abbaa Hamzaa boodarra isiniin dhufu hayyee amma xumuraatti nu wajjiniin ta'a. Kanaafuu wanta dhufeefillee yuutuubiin si akka inni qabame duraan dhagaan ture akkasitti yuutuubiin si akkas ta'uu duratti baay'ee rifaatu guddaan keessan ture amma immoo inni deebi'ee baay'ee gammadeefiin ture. Boontuu jechuun nama jabduudha dhugaa nama diraamaa adda addaa jechuudhaatti nama waan tokko uumuu dandeessudha nama jabduudha. Kanaafuu jajjabeessaa bira dhaabbadhaa akkasiin bakka guddaa geessutti isin hundinuu akka bira dhaabbattanii galmaan geessan isiniin jedha. Maarreegaa guyyaadhaa anis waa qabadhee hin dhumne garuu gammachuudhumaaf hin iyyee viidiyoon waraabafatuman jedhu yoo wana ga'e silaa booka kana waan barbaachisu hunda hinnee fi dhumna maal godha eega biyya alaa jijjiirra kamiifuu Boontuu kana irratti hojjettee chaanaalli kee bakka guddaa ga'uu bakka itti yaadde bakka itti barbaadde siif ga'uu siif haa ta'uu siin jedha waan guddaa irratti hojjettee akka bakka guddaadhaan geessu abdii sirraa qabna maali jennaa ati jabduudha waan adda addaa uumuu dandeessa irratti yeroo biyya galtellee akka yuutuub boroota warra kaanii dhaqee biyyatti gatu natti hin fakkaattu jabduudha waan taateef irratti hojjettee akka fiixa baatu abdii sirraa qabna isiniin jedha. Kanaan egaa dhufnee jirraa hedduu naaf jiraadhaa ilmaan koo isiniin jedha nama egaa akkuma beekamu Hamzaa bira dhufee kanaan eebba dhufee jira nama maqaan koo abbaa Hamzaatiin beektani diraamaa baay'ee wajjin hojjetaa turre diraamaa masaanuu irratti ni beektani. Kanaafuu jabaadhaa waa'ee masaa diraamaa isin barbaaddan asirratti isiniif hojjechuu dandeenya isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa warroonni jajjabeessitan keessattuu makoodii warroonni akka chaanaaliin kun adeemuu jettee halkanii guyyaa irratti hojjette. Kanaafuu mee kan biraa moo jaarsa tokko na bira jira mee jaarsa tokkotti isin dabarsa nan dhaqa malee jedhee na cinqaadha. Akkasii nagaa nu tura. Gurbaayyoo kottuutii farda sana naafee. Hamzaa tokkotti yuutuubii fi waggaa lama turee qabamee ka'ee deebi'ee jirani wayyaa dudda koo dhannee eebbifnaa jaartiin hin kuufte yuutuubii banattee akkanaan nu cinqaa jirti mee farda sana naafee Hamzaa kiyyan wajjumaan nanneeti dhufna maal jette? Tole fardallee isiniin fe'a amma rattanii amma ati Hamzaa akka durii miti isiin daayisbooraatti erga heerumtee jette nama jabaa taatee jirti akkam achi baature hayyee araqee bitadhaa dhaqaa kaachatti shaa jettu. Araqee dumbulloo tokko harkatti qabaa fi raqaayii maaliin dhuddi? Harka duwwaa rattanii eebbiftuu innati jettee maali? Bareeda qabadheen naqaa fi anni achitti adda mee yuutuubii maalitti gochuudha jaartiin akkasitti yuutuubii banatteme irra teesse kamtu dhufe kamtu gale achirraa dhiira barbaaddachuuf malee maalirraa gootime yuutuubii irratti moo barumsa akkamii mee jaartiin mee maal barumsa akkamii mee achitti dabarsiti jennee haati Hamzaa akkasii miti achirratti afaan Oromoo dagaagsaa jirti diraamaa adda addaa hojjetaa jirti. Achirratti ijoollee bashannansiifti. Iliyaasii wajjin jireenyi biyya ormaa waan tokko suutii ittiin fakkaateen biyya sitti nagaan galuuf deemte. Kanaafuu galata guddaa qabdi malee siin dhiira dhimma ittiin qabdu karoora qabdi kaayyoo qabdi akeeka qabdi mul'ata qabdi
Kanaafuu waa'ee haadha Hamzaa akkas jechuun qabdanuu isin jettanii odeessitu yaa ilmaan kiyya. Tole. Barumsa akkamii aartii Oromoo guddisuudha. Aartii Oromoo mi'a gala kamiin gootee haati ilmaanii mee maal gootee amma aartii Oromoo guddifte. Maal dandeesse siinoo baradhuu yeroon jedhu osoon baratin abbaan koo na guddise mana kee dhufee tan baradhaa jettee na cinqaan turre. Moo haadha koo naman taatu. Kanaafuu jechi isin jettan kun naa fudhataman qabu. yuutuubiin siyoonni maallaqaa deebiseeraaf jedhanii gaayoonni maallaqa fuudhee jedhe siraqeen maallaqa wayii dheengaddas daarii lafaa wayii irratti wal lollee turre. Namni yeroo ammaa jiraa wal ajjeesaa jiraa wal dhabamsiisuu dhumaachiin qaba. Kanaafuu dhaqeemee maallaqa yuutuubiin maallaqaa wajjin deebi'e fakkaataa maallaqa irraa liqeeffannee daarii lafaa sanallee sirreessaa. Akka fardanaa fe'ime jabfi dafii ilma kooda fardanaa. Yaa ijoollee kottaa abbaan Hamzaatiin itti fakkaate isaan dhufan suni mee bobbaa moorattee egaa fardoota irraa qabaa. Wayyoo anaa nyaatu dhuguma qamadiin na jaalatti. Dhugaa qamadiin har'a naa gallakkifte abbaa Hamzaa. Wayifuu dhufanii abbaan Hamzaa. Anoo beekera waan isaan dhufaniif mee haqaati abbaa Hamzaa irraa farda fuudhaa. Bichali faqa. Wayyoo. Abbaan Hamzaa dhufanii. Hanumaan narraa bareedera samoonii kana. Narraa bareede. Akkan taanetti narraa toleera mee dhaqaa dhufan. Wayyoo akkanatti gaabii addeeffatanii akkanatti irraa cululuqe. Nambade. Abbaa Hamzaa naguma baga nagaan dhuftani nooraa jedhe naguma oluma seenaa fayyuma nagaa keessani. Abbaa Hamzaa naguma maali eessa baatanii har'aaf maal duuba koo lallaaftu sinii. Inuma narraa bareede. Akkamitti kunoo isinirraayyuu cululuqee isinirraayyuu bareede addeeffattanii dhuftanii har'amoo. Manuma kootu mana addeeffatanii dhufanidha. Manuma kootu mana gammachuuti. Anaa nyaatu ta'a ilma koo mee koottan seeni. Ijoollee gibbii keessa dhaabbatee dubbisa inni waan nyaatu innillee abbaa akkuma abbaa. Abbaanis dura akkasuma turanii kunoo maal jettan abbaa Hamzaa naguma fayyuma qamadiin naguma ijoolleen keessan nagaadha. Kan asillee dagattanii dhugu. Akkamitti sirraa bareede jaartummaan maal isin duriyaanis duridha. Isin jalattan cabe malee uguman isin jala duras nan bareedaa. Natti tole jalatasa. Maal jettan ijoollee kottaa bishaan qicaa kottaa bishaan kennaa fi abbaa keessan bishaan qicaa fi wayyoo yaa abbaa Hamzaa anaa nyaatu naguma kaase fayyuma. Anaa nyaatu wayyoo ayaa birille araqeen kun isinuu garaan keessan qulqulluudhaan nusoodhaan argitanii araqee akkam fakkaattu naaf iddan ijuma koo fakkaatti. Ijji kiyyas kun akkanatti addaata wayyoo har'a waliin shubbisne jettaniire. Araqeen miilana samoonii kana ilaa akkinatti mana kootti waltuman isiniin jedha. Araqeen guute farsoon guute waan isin barbaadan mee kan keessummoota koorraa hafee ni jirallee isin nuftu jedheellee yaadni miilana dallantaniirtu jedheetu mananii waa isinii hambisee jira. Naaf fida qo'a. Haasaa wayyoo naa nyaatuudha. Kinooti abbaa Hamzaa kumeedha. Kino gisee lamarraa una ila. Anaa nyaatu dhugaa. Harku
akkuma kiyya ishii dureetiin hin jira maal harkan jijjiirradhe maare isin immoo hin qalladdanii harkan jijjiiranne ishee madureetu naqe ishee maduree maali naguma dhuftanii gammachuu hirmaachuu nin beeka gammachuu ayyo waan isin jettanillee dhagayeera lakkisaa yaa abbaa Hamzaa lakkisaa anila isin biraa eeggan deeme daasbooratti sun dhufe barachuufan dhufe baradheen ummata koo barsiisa gizee isin bira san ila isin gaafa na barsiisu jettanii muceelin jilba keessaa qabaa muceeli sani jedheen hin baradhu jedhe amma moo ani nan baradha eenyu gadan ta'e eenyu gadan ta'e gixxam godhee baradhee barsiisa ummata kootiif nan hojjedha nin baradha nan barsiisa way lafa moo maal jettan lafaa fi maallaqitti waliin baafnaaree waliin baaf kunoo kanan uffata kootti naqadhu saaxinii uffata itti naqusan kanan qamadii dhiisee baayisa otoo ishii fiddanii dhuftanii fardarra keewwattanii isiidhaan baafna maal abbaa ishiire ayyaa abbaa Hamza amma moo dhiisaa kan mana kanaan baatanii nan beeka faranjiin uleen beeku malee siraa uleedhaan nama haleela ture eentu gibbii koo seenee eentu gisee sana yaadattu yaa abbaa Hamza qayee koo namni seennee jettanii nama natti gibbii kanatti natti qaxartanii yeroo isin bira ture sana namni gibbii koo akka seenne sa'aatiidhaanii manni araqee banni farsoo haa cufamuu jettanii akkasitti irratti wanni jettan faranjiin kun silaa otoo dullaa kana beeke suuta jedhee dullaa kana barsiisuun hin dhiisu bar silaa mogolee isin dhaahayyuu silaa otoon itti jaarsa koota ton jedhee mogolee isin dhaaha jedhee sodaadhe ittiin himne amma waliif hin gallee fira kootii ijoolleen immoo si fakkaatu naan jedhe si fakkaatu naan jennaan eeyyuu na fakkaatu nan guddise malee nan guddise jedhee tanani namarraa fudheen guddise anuma takka haadhatti guddise kanaaf nafa fakkaatanii jedhe ayini ilmoo ko ijoollee koo kaadee miti ani garuu faranjii faranjiiniif daasbooraan kun waan amma guyyaa muluu daasbooraa faranjii wajjiniin oolaa kanumaaf amma afaan keessa na dhufe jedha daasbooraan kee egaa amma birillee naaf iddanii jiraadhaa ilmoo keessan irraa horaa bulaa isiniin jedha hamtuun isin argini naaf guuttanii naaf iddanii guutee isiniif haa kennu wanti dooraala jettanii dhuftan kanaafis maasaa qayee maalii jettanii dubbii fiddanii moo ila ani hojiirra oolcha malee ani hana raqeetiif kan farsoo hin godhu isiniin jedha kanaafuu isa moo gara fuulduraatti mari'anna yaa abbaa Hamza isin silaa yoo maallaqa birrii yoo jedhani akkasitti narraa bareedee narraa cululuqee jennaan natti deebi'aatee jirtani har'a muume isin amma yoo kana moo amma mana babbareechiteetuma isin ergite qamadiin illee nan beeka egaa kan abbaa Hamzaa kolaalte miqqanyaan eessama jirti kinnoo kottee isaanii jala jirti kan haadha Hamzaa laalte miqqanyaan eessa jirti kinnoo kottee isaanii jala jirti horaa bulaa jiraadhaa baay'adhaa qeebalaa horaa isiniin jedhaa jaalala isiniif haa kennu nuu jiraadhaa abbaa Hamzaa dhugaa garuu akka machooftanii asan bula jettanii namtichi qodaa miilatti keewwatu caammaa kotteetti keewwatu sanallee fuudhee akkasinitti dabarsu namichi boksii jedhan sana beeka anillee barachaan jira beettanii boksii jedhan akkanatti akkana baqa isa barachaa jira waan ta'eef isuma saniin akkuma alatti isin hin qabdanii akka alatti isin hin darban beeka namtichi isa beeka dullaan beeku malee isa boksii miilaa fi kottee saniin inuma beekan isiniin jedha amma machaayinaati siraatuma gara mana keessanitti galaa isiniin jedha hoo